Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u hundumti keessan biyya kam kan jirtan Waaqayyo carraa nuuf kennee sagalee nuuf kennee akka nuyi waliin sagalee Waaqayyoo kana hirmaannuuf carraa bareedaa san nuuf kenne kanaaf ulfinni haa ta'uun jedha. Sagalee Waaqayyoo keessaan kutaa tokko isiniif dubbisa. Innis seera bu'uu boqonnaa tokko lakkoofsa 12 isa jiru isiniif dubbisa. Danuudhuma warri Gibxii gad isaan qaban keessaa warri Israa'el kana irratti waa'ee warra Gibxii jabeessanii isaan in sodaatanii jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Sagalee Waaqayyoo kana keessatti gaafa isin argitan danuudhuma warri Gibxii isaan gadi qaban ciqilee irra dhaabbatan isaan balleessuudhaaf isaan miidhuudhaaf isaan baddu baasuudhaafiti ciqilee irra dhaabbatan isaan gadi qabanii keessaanidha. Israa'eloonni immoo baay'ee jabaachaa guddachaa humni isaanii haareffamaa mul'achaa adeemanidha. Ergaa tokkoon isinii qaba. Isa sirratti ka'e irratti Waaqayyotu ka'a. Mata duree jedhuun isin tajaajila. Isa sirratti ka'ee jiru. Isa humna kee nyaachaa jiru. Isa abdii kee nyaachaa jiru. Isa mana keetii sirratti ka'e. Isa gaa'ela kee keessaa sirratti ka'e. Isa lafa hojii kee irratti sirratti ka'e. Sanarratti Waaqayyo hin ka'a. Warri akka carraa laayinii kanarra jirtan biyya alaa biyya keessaa gammaddan sagalee akka jedhu Waaqayyo laphee koo irratti kaa'aa jira. Isa sirratti ka'e. Dhukkuba sirratti ka'e. Waan sirratti ka'ee sirratti afaan banaa jiru kanarratti Waaqayyo irra si dhaabuudhaaf irratti ka'eera. Fakkeenya tokko isinii fudhadha. Abboota firdii boqonnaa 11 yoo fudhattan Yiftaa nama jedhamu tokko argitu. Yiftaan akka nam tokkotti nama dhalate. Yiftaan namuma jiraatu tokko ture. Yiftaan nama danda'a tokko ture. Gaaf tokko garuu obbolaa masaatu irratti ka'e. Manuma keessa irratti ka'e. Gaafa nuyi jabaan, gaafa nuyi humna godhataa adeemnu, gaafa nuyi jabaachuu barbaannu fagoon irratti hin ka'u. Namoota jaallatuu sirratti ka'a. Manuma keessa sirratti ka'a. Namooti kabajuu sirratti ka'a. Maatii keessa sirratti ka'uu danda'a. Obbolaatu irratti ka'e. Gaafa sirri irraa obbolaan irratti ka'an, gaafa isaan dhiibuu jalqaban, ati dubartii kan biraarra dubartii ejjiturra waan dhalatteef ka'iitii nurraa deemii ati kan keenya miti ittiin jedhan obbolaan. Lola itti kaasan. Lola kaasuu duwwaa miti. Maqaa balleessuudhaan, ari'achuudhaan, tuffachuudhaan, gadi qabuudhaaniti irratti ka'an. Arameen jedhaa isa sirratti ka'e. Maqaa balleessuudhaan isa sirratti ka'e. Gadi si qabuudhaan isa sirratti ka'e. Dhiibuudhaan isa sirratti ka'e. Nagaa kee nyaachuudhaan isa sirratti ka'e. Isa si balleessuudhaaf sirratti ka'e sanarratti Waaqayyo hin ka'alan. Raatoo sookoo piroonamaa naadaa koo damashikaa. Irratti ka'a Waaqayyotu. Warra amma sirratti ka'e bubbee sirratti ka'ee jiru sanarratti Waaqayyo billaa isaa fudhatee irratti ka'a. Sagalee isaatiin irratti ka'a. Irree isaatiin irratti ka'a.
sodaachisuu isaatiin irratti kaa'a Waaqayyo. Gaafa inni fagaatee dhaqee Yiftaan biyya ormaa ga'ee jedhu. Namoota gatii hin qabne, namoota waan tokkotti iyyuu hin lakkaa'amnetu Yiftaa irratti ka'ee itti taphatanidha, itti ga'isanidha. Yiftaan silaa nama akkamiiti beektu isin? Nama cimaa, loltuu cimaa, nama hafuura Waaqayyootiin geggeeffamu, nama dhimma baasu, nama waa gochuu danda'u akkas ture Yiftaan. Garuu namoota gatii hin qabneen itti taphatame kan achi manaa irratti ka'an kan biyya dhaqee immoo irratti ka'an. Haleluuyaa. Achi immoo gaafa isaan ari'anii baasan akka biyya guutummaa biyyaattu lolatu itti ka'e, gooliitu itti ka'e. Waaqayyo immoo beekaa irratti kaasa. Yiftaa ari'anii baasan isa hafuura Waaqayyootiin geggeeffamutti ari'anii baafnaan Waaqayyo immoo achiin isa irratti kaase. Ila ati humna qabdu namarratti hin ka'in, waan qabdu namarratti hin ka'in, humnan caale jettee namarratti hin ka'in. Gaafa ati humnan caale jettee namarratti kaatu Waaqayyo immoo sirratti kaasa waan ta'eedhaaf isa humna si caala. Gaafa garuu humnan si caala jedhee sirratti ka'u ani miidhuun danda'a jedhee sirratti ka'a, sirratti kaati taanaan Waaqayyo immoo nama humna caalu irratti kaasa waan ta'eedha. Ishee caalu irratti kaasa waan ta'eedhaaf dhiisi. Sirratti haa ka'an hammam yoo ta'e iyyuu yoo sirratti ol ka'e iyyuu simmoo isa sirratti ka'e irratti Waaqayyo hin ka'a. Irree Waaqayyo hin ka'a. Harki Waaqayyo hin ka'a. Maataa sookoo piroonaanaa laaraadhaamo. Haleluuyaa. Fudhaa ergaadha waan ta'eedhaaf. Isin gargaara karaa isin dabarsa waan ta'eedhaaf. Fudhadhaa. Gaafa irratti ka'an namoota gatii hin qabnetti itti taphate manaas kabaja malee ba'e. Yiftaan garuu addabaabayitti barbaadame. Yiftaan garuu furmaata barbaadame. Yiftaan garuu kaleessa engadda warra irratti ka'anii ari'an sanaaf loluudhaaf barbaadame. Salphina yoo fakkaate iyyuu ulfinaan akkati barbaadamtuuf yeroonsa amma hin ga'a. Haleluuyaa. Barri isaa garuu amma hin ga'a. Neenaan doosokoo piroolii baaraa laaboo. Dhuguma isiniin jedha. Bulee otoo hin ka'in ilaalaala. Bulee ari'amee ba'ee otoo hin tutturiin immoo ulfinaan barbaadame. Salphinaan ba'eetu ulfinaan barbaadame. Araaboo hin salphattu, hin baddu. Waaqayyotu ilaala isa salphinaan manaa si baase ulfinaan akkati barbaadamtu godha Waaqayyo. Moototatu barbaade kaleessi engadda garuu obbolaadhaan dhiibamee namoota gatii hin qabne barbaade dhiibamee ba'eetu amma garuu moototaan barbaadame, warra biyya bulchaniin barbaadame, warra dhimmi biyya harka jiruun barbaadame. Maalaa toosokoo baay'aa. Seera ba'uu kana keessatti gaafa deebitanii ilaaltan mootii Yoosefiin hin beeknetu nama Yoosefiin hin beeknetu ka'e jedha. Yoosef sila nama akkamiiti? Nama Waaqayyooti. Nama Waaqayyoon sodaatu. Nama gaarummaa Waaqayyo irraa mul'atu. Nama furmaataaf Yoosefiin. Nama abjuudhaaf, kallattiidhaaf, jireenya namaatiif. Nama furmaataa, nama dhimma baasu ture Yoosef. Haa ta'u garuu gaafa inni du'u, gaafa Yoosef du'u, mootiin kun immoo gaafa Israa'elin bulchuudhaaf yookiin immoo Israa'elin gadi qabuudhaaf biyya itti argate sana keessatti ciqilee irra dhaabbachuudhaaf irratti ka'ee jedhama caama. Isaan gargaaruun miti. Israa'eloota kana gargaaruun miti. Gaafa irratti ka'ee jiru
biyya garbummaa sana keessatti irratti ka'e. Yoosefiin immoo akka isaan ba'an gana biyya garbummaa kana keessa akka isaan ba'an itti dubbataa ture. Sabni akkanatti dubbataa ture. Akka gargaaraman itti dubbataa ture. Inda'u annan du'aati isin garuu hin baatu jedheetu itti dubbataa ture. Ibroota 11:22 dubbittanii biyya kana harka garbummaati Waaqayyo isin yaadata. Yaadatamtanii baatu jedheetu itti dubbataa ture. Isa kana duwwaa miti. Yeroo du'atti illee dhiyaatu lafee koo dhiistanii hin bayinaa. Lafee koo fuudhaatii ba'aa. Biyya jirtan kana lafee koo fuudhaatii ba'aa. Isa fuudhan kana fuudhaatii ba'aa malee Waaqayyo isin yaadata jedhee. Isa kana isaan abdachiise isa kana boom. Haa ta'u gaa. Macaafa seera ba'uu boqonnaa 13:19 Iyyaasuu 24:32 yoo dhattanii dubbistanii akkuma isaan abdachiise yookiin immoo wanta isaan abdachiise sanatti Iyyaasuun isaanitti dubbate sanatti Museenis lafee Yoosefiin fuudhamee akka ba'u godheedha macaafni qulqulluun. Akka fuudhamee ba'u. Tole fuudhanii deemanidha. Maaliif yoo jettan kakuu gurraan dhagee inni hadulloomu haduuyyuu malee waan gurraan dhagee saba kanaaf Israa'eliif waan gurraan dhagee waan qabuufiti adaraa gattanii hin bayinaa lafee koo jedhe. Dhiistanii hin bayinaa dhimma qabaa dhimma baasa lafeen sun dhimma baasuu danda'a dhiiftanii hin bayinaa isaaniin jedhe. Fuudhanii ba'anii. Haa ta'u gaa qoodumaa mootiin kun isaatti jebees ilaa akka jedhe jarri kun jedhe mootiin Yoosefiin hin beekne kun. Isaanitti Abshaalomne jara kana gadi hin qabnu taanaan ciqilee irra dhaabbanne gadi hin qabnu taanaan baay'ee sodaachisu jarri kun jedhan. Baay'ee sodaachisu nu mo'u. Humna nurratti kaanii nu rukutanii nu harkaa ba'uudha. Ammasitu waan xinnoo tokko sodaata malee situ sodaachisa. Maaliif sodaachifta beektaa? Kakuu guddaatu sirra jira waan ta'eedhaaf. Waan guddaatu sirra jira waan ta'eedhaaf sodaachifta. Isa sodaachisa. Ila ciqilee isaanii jala taa'aniitu harka isaanii jala taa'aniitu biyya isaanii keessa jiraataniitu biyya jarri kun jiran jiraataniitu hin sodaachisan. Jaldeesii jedhama. Dur gaafa yeroo re'ee nyaatu otoo isheen nyaateen duratti ija keessaa baasaa jedhu. Maaliif jedheen gaafadheen? Jaldeesii re'ee nyaachuu dura ija ishee keessatti argennaan ija sodaata waan ta'eedhaafti dursee ija keessaa baasaa jedhan. Haleluuyaa. Situ waan xinnoo sodaata malee situ isa sodaachisutu si wajjin jira. Isa jara wajjin jirurraa isa nu wajjin jirutu caala jedhe Elsaa'iin. Situ sodaachisa. Isa si wajjin jirutu caala. Isa mana kee wajjin jirutu caala. Isa biyya ati jirtu keessatti isa si wajjin jiru sanatu caala. Haleluuyaa. Leenaa naannoo birooso koppaajii kevaree balaaraa laatoo keana. Itti Abshaalomne gadi qabneetu itti hadheessan annan oottooma isaan jedhani itti hadheessan humnaan irratti ka'an ciqileen irratti ka'an hoo laataa kosoo koproonii maaraati ammayyuu waan dhaga'aa jira. Abboo koo inni si wajjin jiru hin sodaachisaan siin jedhaa jira. Raalaadoo nama kilaasii abaama. Ila hafuurri qulqulluun nama sadiitu ila malaayinii kanarra kan jirtan sodaa guddaa keessa jirtu. Waan xinnoo tokko sodaataa jirtu. Hin sodaatiin. Jarri iyyuu si sodaatanii sirratti ka'an waan ta'eedhaafiti haasaan sirratti ka'an si sodaatanii waan ta'eef. Garuu isa si wajjin jirutu caala hin sodaatiin.
Haleluuyaa. Jarri raafamtee sirratti kaate waan ta'eef ergaa nama sadiiti. Iddoma ati jirtuuti sirratti ka'an sodaatanii sirratti ka'an waan godha jedhanii sirratti ka'an malee si sodaachisu miti. Ati immoo isa kanatti qaraanii sodaatteetu garaan kee raafamaa jira. Afurri qulqulluun akkanaan jedha. Keessumaa obboleettii tokko hin raafamiin hin sodaatiin. Anatu si wajjin jira siin jechaa jira afurri qulqulluun. Hin sodaatiin. Hin sodaatiin obboleettii koo. Inni si wajjin jiru hin caala. Naatoo sokoo piroolee baaraa laa baaraa dhiyaa. Keessumaa ilaa obboleettiin namni Adaanech jettee jirtu kuni Adaanech namni jettee jirtu kun qilleensa wayituu sirriitti ka'ee jira. Bubbee wayituu sirriitti ka'ee jira. Garaan kee waan itti raafamu qabaa. Waan sodaattu qabdaa. Afurri qulqulluun garuu hin sodaatiin. Hin raafamiin. Ani si wajjinan jira. Haleluuyaa. Adaanech dhagaa jirta natti fakkaata. Ani si wajjinan jira. Waan tokko ittiin sodaatiin. Wanti hamaan sin danda'u siin jedha afurri Waaqayyoo. Ilaa innati sodaatte kun sin danda'u. Innati amma si sodaachisaa jiru bubbeen sirratti ka'ee jiru kun sin danda'u hin sodaatiin. Garaan kee hin raafamiin. Qalbiin kee hin raafamiin. Haleluuyaa. Akkasiin jedhaa jira afurri Waaqayyoo. Laanaanoo nama kilaasoo paaraadaa baaraa baabaabaasee. Nyaalando sopro nami kamanate koso. Hallelujah. Sin qabu harkaan si baasa siin jechaa jira nama nana biletinana Adaanech. Sin qabu sin danda'u. Hallelujah. Bubbeen kun waan tokko si gochuu hin danda'u. Waaqayyotu karaa baneen harkaa si baasa. Hin sodaatiin si wajjinan jira siin jedha nama nana Waaqayyotu. Hin sodaatiin. Ani si wajjinan jira na laaraa laaboodhaa baa. Hin sodaatiin anatu si wajjin jira siin jechaa jira afurri abbaa koo. Laaraa laaboorraa taasoo kopha jeemene meridha. Itti deebino. Ciqilee irra dhaabbachuu isaan irraan kan ka'e waa gochuu isaan irraan kan ka'e gadi qabuu isaan irraan kan ka'e Israa'eelotatti jireenyatu hadhaa beekaa gooti jarri. Warri Gibxii beekaa gooti. Beekaa dhoqqee dhiichifti. Beekaa dhagaa gursifti. Beekaa waan horii isaan waan humna isaaniin ol ta'e hojjechiifti. Ara ergaansii qaba. Isa sirratti ka'e irratti Waaqayyo hin ka'a. Raataanaa nama oraalee ba'a. Amma isa sirratti ka'ee jiru. Isa mana keetii sirratti ka'ee jiru sanarratti Waaqayyo hin ka'a. Laanaanaa maanaaboo. Mee qoodaa fi mee obboloota keessaniif sheer godhaa. Hundumti keessan sheer godhaa fi maaloo dhufanii sagalee Waaqayyoo kanaa dhaga'ani. Laalaalaa booraalee baaraadhaos. Isa sirratti ka'e sanarratti. Isuma sirratti ka'ee jiru. Amma isuma sirratti ka'ee jiru sanarratti Waaqayyotu ka'ee jira. Harka ol ka'eetu jira. Irree Waaqayyotu ol ka'ee jira. Isumatti sodaataa jirtu sana. Isuma ati kana namiidha jechaa jirtu. Isuma ati itti dhabaa jirtu sanarratti Waaqayyotu ka'ee jira. Neenaa moorraataa kaasee kabaariyaa. Isuma isaan itti hadheessanii isuma isaan gadi qabanii dhoqqee dhiichisan keessatti Israa'eloonni immoo kakuu waan qabaniif Waaqayyo isaan wajjin waan jiruuf jedha. Bahu tokko 12. Isuma isaan ciqilee irra dhaaban keessaaniiti. Isaan immoo jedha. Danuudhuma warri Gibxii isaan qaban keessa warri Israa'el immoo caalaa baay'ataa lafa guutaa horaa sodaatamaa Waaqayyo isaan wajjin ta'a adeeman. Qooduma isaan gadi qaban keessaani. Qooduma isaan jibban keessa. Haleluuyaa. Utuma jibbamtu. Utuma naman taatu siin jedhu diin. Utuma barana maal sii godhe Waaqayyo utuma siin jedhu. Ofuma Waaqayyo jettu utuma siin jedhu Waaqayyo mee ol si baasaa. Si mul'isaa.
si guddisaa, si bareechaa, ayyaana sitti uwwisaa, shimpuu sitti uwwisaa. Ol si kaasaa deema Waaqayyo harki tokko. Haleluuya. Namni amanaa jiruuf irreen Waaqayyo tokko dhufeera. Amma lafati jirtutti irreen Waaqayyo tokko, qubni Waaqayyo tokko dhufeera. Inni dhimma kee hojjetu. Inni ammayyuu seenaa kee hojjetu. Inni ammayyuu itti bu'ee si fayyisu. Irreen Waaqayyo ammayyuu gara kee dhufee jira. Elaa hafuurri Waaqayyo kan naan jedhaa jira. Sirriitti akkas naan jechaa jira hafuurri Waaqayyo. Naman qaqqabuufitu jira naan jedha Waaqayyo. Naman qaqqabu. Amma yeroo kana naman qaqqabu, namootan qaqqabuun qaba naan jedha Waaqayyo. Hafuurri Waaqayyo si qaqqabata obboleessa koo obboleettii koo. Elaa naman qaqqabu. Nama yaaddoo keessa jiru naman qaqqabu. Istiil amma naman qaqqabuun qaba naan jedha Waaqayyo. Hin yaadda'in raataasoo koopiroo namaa kilaafiyaa. Baay'achaa deema. Egaa utuma isaan baay'ataa deemanii mootiin Gibxiin ammas ajaja baase. Ajaja baasaa garuu minim. Ajaja baasaa sirriitti garuu waan tokkoyyuu sin godhu. Dhukkubaan ajaja baasa waan tokkoyyuu. Balbala sirriitti cufee ajaja baasa waan tokkoyyuu gochuu hin danda'u. Nama sirriitti kaasee ajaja baasa waan tokkoyyuu sirriitti qabuu hin qabu. Sirriitti hin hojjetu. Namni kana dhagaa jiru. Isa sirriitti ka'e irratti Waaqayyo ka'eera. Isuma sirriitti ka'ee jiru sanarra. Egaa maaltu ta'aare? Waaqayyotu irra si dhaabuuf, gararraa si dhaabuudhaaf isa sirriitti ka'e sanarratti ka'ee jira. Lootaasi kabaaraatiya. Maaloo ameen jedhadhaa raatoos. Isuma sirriitti ka'ee jiru. Ergaadhaan. Isuma sirriitti ka'ee jiru sanarratti harka Waaqayyootu ka'ee jira. Irree Waaqayyootu ka'ee jira. Isuma sirriitti ka'ee jiru sana. Isuma sanarratti ka'ee jira. Amma asii gaafa baatu. Haleluuya. Amma asii gaafa baatuti dhukkuba haa ta'u. Yaaddoo haa ta'u. Haleluuya. Gadda haa ta'u. Ofirraa dhabda. Maaliif beektaa? Irree Waaqayyootu irratti ka'ee jira waan ta'eef. Innaan jarri kuni ajaja baase. Jarri kun baay'achaa jirti. Nurratti wal ka'aa jirti. Falan qabu. Ijoollonni dhiira isaanii gaafa dhalatan akka isaan du'aniif ajaja baase. Warra shaamarran immoo jireenyatti hambisaa'edha. Warra shaamarran dubartoota. Ijoollee durbaa immoo jireenyatti hambisaa'edha. Amma situ hin beeku malee diinni akka inni si sodaatu. Situ sodaata malee. Waanuma xinnoo tokko argitee sodaatta malee akka inni itti si sodaatu. Ammayyuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin inni diina kee sodaachisu, inni room'isiisu, adda keerra Waaqayyo siif haa kaa'u. Adduma keerra siif haa kaa'u Waaqayyo. Kanaan booddee tasfarraallee hin sodaachifta akkasiin jedhuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin adda keerra ammayyuu inni diina kee sodaachisu sirraa dhufu hin jedheen. Ennaan dubartoota ramade mootiin. Dubartoota ramade. Dubartoota maal godhan ramade? Kan ijoollee ajjeesan. Aran ajjeesu. Warri boolla qotanii gadi fageessanii abbaa mul'ataatiin du'eera jedhanii. Soobduutu uffata isaa dhiigamma kee malee jirabbaan mul'ataa kennaansaa dabalee. Soobduutu uffata isaa dhiigamma kee malee jirabbaan mul'ataa kennaansaa dabalee.
maal akkamittiin ajjeefamaa sichi biyyoota barbaadamaa maal akkamittiin awwaalamaa sichi addunyaa barbaadamaa warri boolla qotanii gadi fageessanii abbaa mul'ataatiin du'eera jedhanii soobduutu uffata isaa dhiigamma kee malee jeerabbaa mul'ataa kennaansaa dabalee maal akkamittiin awwaalamaa sichi biyyoota barbaadamaa maal akkamittiin awwaalamaa sichi addunyaa barbaadamaa otoma qotu otoma waa godhuti waa ta'a maalaa raastaa doonaa maarraa kilaasoon warra amma dhufta yoo jiraattan isa sirratti ka'e irratti waaqayyo ka'eera wanta jedhuun itti ilaalaa jirra isa sirratti ka'e sanarratti waaqayyo ka'eera neelamoona niimaanaa baana innaan gaafa isaan jeessu dhaqanii jarri immoo ijoolleen sun immoo gaafa ijoolleen Israa'el immoo gaafa daddalatanii babbareeduma wayiiti. Jarri ijoollee sana ajjeesuu ramadan immoo waaqayyoon sodaatu jedha. Namoota waaqayyoon sodaatan deessumtoota sanaaf yeroo ijoolleen dhiiraa dhalatan kan ajjeesuudhaaf itti ramadamanii kan nama dhibu keessaa waaqayyoon sodaatu jedha. Isaanos ijoollee shaamarran sin ajjeefne kan dhiiraa sin ajjeefne jireenyatti hambisanidha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosii waaqayyo jireenyatti si hambisu malee hin ajjeefne jireenyatti hambisan. Maal jennaan mootiin takka turraan ijoollee dhiiratti maaliif akkas gootan ajjeesaan jenne lakkeedhanii warri dubartoonni. Nunoo dubartoonni warri biroo ta'e ciccimoodha. Otoo nu bira hin geenye ofii isaanii handhuurratanii mucaa isaanii kaanii dhoksuutu jedhanii. Hindi deeka ijoollee irratti kaana waaqayyo immoo asiin irratti ka'e. Haleluuyaa irratti ka'e waaqayyo. Gadhiisu hin gadhiisu. Gaafa ba'u sadii immoo dubbistan gadhiisiisa bagana naaf hojjetan innaa hin dide. Waaqayyo irratti kaase kuruphisaan wantoota garaagaraadhaan bineensa garaagaraan irratti ka'e. Dhaqanii naaf hojjetanii haa deeman. Dhaqanii naaf hojjetan ammas yeroon isaa akka geera gadhiisi gadi hin dhiisu achirratti. Beektu gaasii baay'eetti fide waaqayyotu biyya sana keessatti dhahicha hedduu irratti fide jarri dhagooyyuu dide umarratti mataa jabeessa. Waaqayyo mata beekaa irratti ka'ee jira. Israa'eloota qabuudhaaf gaafa inni jedhuti mataa jabeesse. Haleluuyaa. Hamma isaan dhaqee galaana deemaa keessa galutti namichi kun biraan namne inumaa dhiyaata ture. Umarratti dhaqee bishaan galaana gale. Achirratti waaqayyo galaanicha walitti deebise. Akkasuma balleesse waaqayyoota. Waaqayyo isa sirratti ka'e sanarratti ka'eera. Mee fakkeenya tokko isinii dabala. Otoo isinii hin kadhatin dura. Yaaqoobi gaafa mana eessuma isaatti tiksaa ture. Waggaa hedduu tikseetu waan qabu fudhatee gara maatii isaatti gaafa deemuu ka'u. Eessumni isaa sun Laabaan immoo irratti ka'e. Duukaa ka'e ajjeesuudhaaf Yaaqoobin ajjeesuudhaaf waggaa hedduu hojjechiifateetu waggaa hedduu waa godhateetu waggaa hedduu jireenya nama kanaarratti taphataa tureet amma immoo ajjeesuu duukaa ka'e. Waaqayyo gaafa inni barii ka'uudhaaf ariifatee iddoon deemee duukaa bu'ee iddoon jirutti abjuu isaatiin dhufeetu nama kooti. Yaaqoob irratti kaanaan jedhe. Yaaqoob irratti kaanaan waa jedhe. Yaaqoobin kan akka waa ale እግዚአብሔር. Ati ni kaale itti buuteedhe irratti ka'e qaba waaqayyo. Inni Yaaqoob irratti ka'e waaqayyo immoo Laabaan irratti ka'e. Argitee irratti ka'e waaqayyo
akkan irra ka'e dhageetu bira ga'eetu anillee si ajjeesuun dhufeedheen jireenya kee balleessuun dhufeedheen waaqayyo galgala abjuu kootiin dhufe namicha kanatti buunaan siif wayyo naan jedhee haleluuyaa haleluuyaa hindi de waaqayyo okay yeroo biraa ilaalla sakaanii waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u waaqayyoodhaan kadhannaa amma hundumti keessan warri sirra jirtan babarreessaa maqaan lamaan tokko na jalaa badee jira waan ta'eef Yesus Kristos bara baraan gooftaadha. Leendaa boossoo kooppiroonii maalaa baaraatiyaas. Anammaa akka nu biraatti sa'aatiin deemeera halkan keessaa sa'aatii gara sa'aatii 8ti. Maaliif irraaf turee yoo jettanii waan lapheen koorra jiru kun akkuma isin argitan nama fayyada nama gargaaraa fudhadhee rafuu kana natti toluu dide kanaaf ergaa waaqayyo naa kenne kana yoon waallee na keessa jirullee yoo mijeessaa ta'uu baate sagaleen koyyuu yoo seeraan dhaga'amuu baate nama gargaara waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u sin gargaara obboloo tokko kanaaf gooftaan inni carraa kana nuuf kenne ulfina haa fudhatu raalaa booraalee baaraalee baaraalee Ela mohna mele barati amaraba. Hallelujah. Himbaria. Dokanne ko nefa. Denne ko inkufa. Jesus ko nufa. Himbaria. Dukanne ko nefa, dinne ko inkufa, Jesus innofa. Himbaria. Dukanne ko nefa, dinne ko inkufa, Jesus konnofa. Ralaboda menamona manada. Hallelujah. Hallelujah. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosii wanti jireenyuma keessanirra taa'ee jiru dhagaan jireenyuma keessanirra taa'ee jiru maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin kan galagale haa ta'u maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin kan galagale haa ta'u siddisee kan jettu tokko hin baate ta'ee hin beeku siddisee kan jettu tokko siddisee kabbadee dhagaa jirti yoo ta'e La waaqayyotu otoma ameessituun jirtu otoma wanti dhiban jiranii otoma karaa sitti cufuu barbaadanii otoma dingillaa sii kaa'anii waaqayyo gooftaan garuu sin dabarsaa siin jedha nama nana ansin beeku siddisee kabbare waan guddaatus keessa jira. Waan guddaa tokkotu garaa kee keessa jira. Waan guddaa tokko mul'ata guddaa tokkotu jira. Inni kun immoo hin daangeffamu jedha Hafuurri Waaqayyoon siddisee kabbade hin daangeffamu. Waan inni si keessa jiru kun hin daangeffamu. Hin daangeffamu naan jedhaa jira Hafuurri Waaqayyoo. Waan hin daangeffamne utuma waan baay'ee godhu utuma waan baay'ee haasa'uu dinni hin daangeffamtu siin jedha waaqayyotu ammayyuu ganaa waaqayyo gooftaan caccabsee si baasa waan keessa jirtu kana keessaati cabsee si baasa waaqayyo gooftaan hin baata sin danda'u ofuma malee sin danda'u waaqayyo gooftaan karaan si baasa waan guddaatu dura kee jira. Hin dhukkamamu hin qabamu siin jedhaa jira Hafuurri Waaqayyo. Haleluuyaa. Amma dhiphina kam keessa kan jirtan sammuun keessan dhiphatee kan jiru yaaddoo kam jala kan jirtan maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin amma sammuun keessan bilisa haa ba'u. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin jiruuf jireenyi keessan bilisa haa ba'u. Fayyinni keessan isin haa marsu.
eebbin dhumne isin haa marsu. Amma yeroon kun yeroo bilisaa isiniif haa ta'u. Amma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dukkanni keessan kan ife haa ta'u. Kan ife haa ta'u. Kan ife haa ta'u. Kan ife haa ta'u. Hin beekne hin beeku. Kumsaa jedha ta'ee hin beeku tokko maqaan tokko na jalaa bade. Kumsaa jedha ta'ee hin beeku. Kumsaa jedha ta'ee hin beeku. Laaloo daabaa sookoo piroonii meenee maalaa. Eebelii varaa boota mana kee abaabaa sheelaa dabaa. Iyeesus Kiristoos gooftaadha. Libaanoos sookoo piroojii meenee malee varaa la varaa biyaa. Ele boora deema namas seeka babaasoo. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Waanjoo dhukkubaa jala kan jirtan. Waanjoo yaaddoo jala kan jirtan. Amma yeroo kanaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin miilla keessan jala haa galu. Miilla keessan jala haa galu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin miilla keessan jala haa galu. Irree Waaqayyoo irratti haa ka'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Miilla keessan jala haa galu. Rootaase kabaaraadhaa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos wanti isin mormaa jiru. Waan wanti isin mormaa jiru dhaabbate kan cabe haa ta'u. Kan cabe haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Kan cabe haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreeti. Laanaa sookophaa yaakabaara. Lorraase kababaatoota milaakii amaanaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Waaw. Ila humna Waaqayyootu nama argataa jira. Humna Waaqayyootu namatti bu'aa jira. Balbala nama banadhee itti galuun qabanaan jedhaa jira Hafuurri Waaqayyoo. Haleluuyaa. Balbala banatee laphee namaatti ol gala Hafuurri Waaqayyoo. Raataasoo. Ela borra dani kaborra tehta no sola bakabala nona. Metatu kosoproni varale bara. Nagaa fudhate. Eebba fudhate. Oh, gammachuu fudhate. Gola namaatti ol seenaa jira. Gara laphee namaatti ol seenaa jira. Raataasoo. Mirii viilee horaati kama mana seja borraalee baaraadhiya. Dhugaan sinii jedha. Amma namoonni isinitti ulfaatee jiru. Akka ba'aatti isinitti kan ulfaatee jiru. Rakkinni haalli keessan kan jirtan isinitti ulfaatee kan jiru. Waaqayyo amma ba'aa keessan isinirraa hin fuudha. Ergixanyaa nan fuutanii hin baatan. Yoo amantan fuutanii hin baatan. Harki tokko waa nama harkaa sassaaba. Xalaa moofa'ee tokko nama harkaa sassaaba Waaqayyootu. Nugusuu kumsaa. Nugusaa kumsaa kan jedhu kun. Nugusaa kumsaa. Waan nagaa keenyaati. Hafuurri qulqulluun natti dubbata. Nugusuu kumsaa. Amma yeroo kanaa kaasee Hafuurri Waaqayyo keessa kee hin gala. Nama nana fayyina guddaa tokkotu sii ta'asiif. Ati eenyu akka taate hin beeku. Nagaa hin qabdu. Jireenyi kee nagaa hin qabu. Ilaa intartee ta'aa miti. Waan qabdutti gammadaa miti. Jireenyi kee kun gammadaa miti. Hin garmino. Baay'ee gammadaa miti. Garuu Hafuurri qulqulluun waan si gadhiisuu dide. Waan jireenyi kee gadhiisuu dide. Cabsee si gadhiisee siin nama nana rakkaasoo. Ebroolii baaraana namoota. Eelambaasoo koproonii maraariyaa. Yesus. Laadaa sokoproonii maraariyaa. Hin tuutu jedha Waaqayyootu. Xalaa du'aa sirratti barreeffamee jiru. Ilaa Waaqayyo gooftaan sirraa cira. Eenyu akka taate dhugaadha hin beeku garuu akkas naan jedha Waaqayyootu. Billaan si oolchaa. Billaa diinni sirratti akeekee jiru. Unkaan akka ta'e opereeshinii taatee achirraan duutuuf seexanni ajaja baaseera nama nana maal akka ta'e hin beeku. Waaqayyo garuu hin ta'u
billaa kanatti isin kennu billaa diinni ishii qopheesse kanatti isin kennu jedha. Haleluuyaa. Waaqayyomatu naan jedhaa jira. Laatoo sokoo piroonee maaraa. Billaa diinni ishii qopheesse kanatti isin kennu. Ani isin kennu. Simpalma jedha hafuurri Waaqayyoo. Asirraa gaafan dubbadhu waan hafuurri qulqulluun naan jedhe qofadha kanan godhu. Waan hafuurri qulqulluun naan jedhe. Waan hafuurri naan qulqulluun naan jedhetti immoo itti gaafatamummaa guddaan qaba. Haleluuyaa. Hojiirra oolchuu yoo hin baadhe. Sinii galeera miti. Waan hafuurri qulqulluun jedhe duwwaa. Isa kana duwwaa. Wanta ni godhuun narra jiraatu. Waan namni jedhu miti. Seexan yaalee adillee. Waan hafuurri qulqulluun naan jedhu duwwaa. Inni immoo beekaan. Inni immoo beekaan. Inni immoo gargaaraan. Haleluuyaa. Inni immoo fayyisaa. Laataa sookoo piroonii maaraatiyaa. Amma nama nana fayyanatu sii ta'a. Ilaa jireenyuma kee dhukkubsate jireenyuma kee nagaa hin qabne kanatti Waaqayyo shat godhee jireenya kee nagaatti deebisa. Laftee haara galfatta. Boqonnaa kee deebisa. Sammuu kee boqonnaa dhabeef boqonnaa kenna jedha Waaqayyootu. Nama nana. Raadoo raataa naanaa moolafee kana soo. Ilaminamini bedibus peperevele voratana jakababa notaki aba. Hallelujah. Rato soporota pe kamara lavara diaba. Maka gofta Yesus Kristus. Hekama maka Yesus Kristus. Malo. Maaloo ammayyuu hafuurri qulqulluun namoota ganaa dhufanii sammuun isaanii hafuura hamaatti waan itti qabaman waan itti seexanni abdeet isaanitti godhe kana keessaa qulleessuun qabanaan jedha hafuurri qulqulluun. Ammayyuu karaa keessan ta'uu danda'a. Ammayyuu ganaa ijoollee namoota dhufantu jiru. Hafuurri qulqulluun akka lapheen koo eegee kadhatu na godha. Namoota 7 gana sammuun namoota hiikuun qaba waan jedhuuf. Isin sheer gochuun na gargaara. Mee sheer godhaafi haa dhufani dukkana keessaa gara jireenyaatti haa dhufan. Hafuura qulqulluutu sammuu namaan geeddara. Saatii maksigentii kana keessatti namoota dhiphina keessa jiran namoota akkasiin biran gaa waan jedhuuf gurubbiitti illee sheer godhaa maaloo. Haa dhufan namoota hiikamantu jiru waan ta'eef. Hafuura kootu natti himaa. Hafuura Waaqayyootu natti himaa. Ganaa namoota dhufanii fayyan, namoota dhufanii hiikaman, namoota dhufanii waa irraa bu'u, ba'aan isaanii irraa bu'utu jiru. Heelamaanaa namoota libaraa labooraa deeman. Karaarra deemtanii hordofaa kan jirtan, makiinaa keessa teessanii hordofaa kan jirtan, biiroo keessa teessanii hordofaa kan jirtan, oofaa hordofaa kan jirtan, daandiirra jirtan kana keessatti Waaqayyo akkas jechaa jira. Haleluuyaa. Waaqayyotu ilakkas jechaa jira. Waaqayyotu akkas jechaa jira. Isa sirratti ka'e irratti ka'eera jira. Isa sirratti ka'e waan sirratti ka'e sanarratti ka'eera jedha hafuurri Waaqayyo. Raamaamaanaanaa. Elaboorraa bamanaa sokko prodeema. Yaa. Eebbifame sheer godheefiira jetti obboleettiin tokko siyaa eebbisu ulfaadhu. Eebbifame kunis tajaajila waan ta'eef tajaajila ta'us ta'uu baatu sani wanta inni argadhu hin qabu garuu nam tokko erga teenye lubbuu tokko oolchuutu nurra jiraata. Lubbuu tokko gargaaruutu nurra jiraata. Lubbuu tokko bira ga'uutu jiraata. Tarii nama du'aaf jireenya gidduu jiraatu danda'a. Namni sagalee dhagee fayya. Sagalee dhabadhaa kan inni badu waan ta'eef. Haleluuyaa. Gaafa sagalee Waaqayyo namarratti ifu birmaduu nama baasa. Laphee namaatu birmaduu ba'a. Jireenya namaatu birmaduu ba'a. Gula namaatu birmaduu ba'a. Haleluuyaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiikamaa. Yaa. Nugusa jabaadhu ati. Nugusa jabaadhu. Harki Waaqayyo si bira ga'eera waan ta'eef. Si bira ga'eera. Hin baddu dhuguma siin jedha. Waaqayyotu si falma siin. Nugusa hin falmamta Waaqayyotu si falma. Jireenya keetu falmama. Harka abbaa kootu si falma. Harka Yesus Kiristoos si falma. Amma waanumti namaaf waanumti barrii keerra dhaabatee waanumti waa sitti cufeellee siin mormaa jirutu jira.
wanti darbuu keetiin mormaa waanumti milkaa'ina keetiin mormaa jirullee jira. Kan si dhibu waan balbala eebba keerra dhaabbatee jiru balbala eebba kee qabee jiru Hafuurri Qulqulluun akkas naan jedha. Daandii keerraallee nan kaasa naan jedha. Haalelooyaa. Nan kaasa hin kaa daandii keerraallee. Ganaa jiraatta ati ganaa kanarra guddatta. Ganaa Waaqayyo si bal'isaa. Ganaa Waaqayyotu nama si godha. Haalelooyaa. Ganaan haalelooyaa. Ganaan ilminoot. Ganaa መልካም ነገር ይሆናል። ገና ሰላም ይሆናል። ገና በረከቶች ወደ አንተ ይመጣሉ። ገና እረፍት ወደ አንተ ይመጣል። ገና ይመጣል። ሃሌሉያ። ገና ብዙ ነገር ይመጣል። ራሶ ኮፕሮኔ ማላኪያ ገና አሞት ወንቶት አቲ አማ ከነንድሮት ደበርሲቴ ጉዙ ኩምሳ ገቲ ከፈሉ ቡአባዊ waa baay'ee gatii kaffaluu lafa deemtutti iddoo deemtutti gatii kaffaluudha. Amma garuu Waaqayyotu isa kana isatti gatii baafte isatti hamma ammaatti gatii baafte immoo gara jireenyaatti Waaqayyo si geeddaa. Iska ዛሬ ዋጋን እየከፈልክ እግዚአብሔር ወደ ህይወት ይቀይርሃል። ወደ መልካም ነገር ይቀይርሃል። Waaqayyotu nan geeddaranaan jedha waan ta'eedhaaf. Jesus laakaasoo biroonii maakki abala. Hela borraa daandii kafamana soko punyamana namola. Hallelujah. Hela manano namale varale marane marane. Hallelujah. La rasoto namege amana. Hela la la la. ኢየሱስ ስሚ ልቤ ውስጥ የሚገባው ፍቅሬ ኢየሱስ ስሚ ልቤ ውስጥ የሚገባው ፍቅሬ ኢየሱስ ስሚ ልቤ ውስጥ የሚገባው ፍቅሬ አረማኒ ተካ አረማኒ ተካ አረማኒ ተካ አረማኒ ጋነመስ ዮንሲ ፋርፈዴ ገለገለሲ ዮንሲ ፋርፈዴ ነራንሙ ገርጋርሲኬ ነራምበዋናን ኦልማንኬ narambau gargarsike narambau ananol manke narambau gargarsike narambau gargarsike hallelujah hallelujah sinawaka Jesus Sinawaka Jesus Sinawaka Jesus Sinawaka Jesus Hallelujah Lora la banana na 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 Helaba se kapaji kapro de meni mele barale barabo Hallelujah 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 Hallelujah. Mataso. Elabora damara dabora debala. Yesus Kristus gofta. Bali mo mal jira. Bali makan najala bali jira. Bali kanjo. Bali. Nakamba dera. Hallelujah. Bali'u kan jedhu kan bali'u yeroo hundumaa yaadda garuu siin ta'u si miliqaa yaadda otoo Waaqayyo yaadda naannessitee yaadda waan baay'ee isaa yaadda garuu akkati yaa
akka ati yaaddu sana siif hin ta'u. Akka ati yaadde sana siif hin ta'u. Yeroo hedduu isaa kan si dhibu ilaa isatti waan ati yaadde waan xinnoodha. Waaqayyo garuu wanta ati yaadi waan guddaa godha jireenya kee irratti. Dheebuu qabda, baay'ee dheebuu qabda. Waan dheebuu kee sana booddee immoo inuma naannofta, itti naannofta. Garuu bira hin geenye. Hafuurri qulqulluun garuu laataa sookoo pirootimini gababa. Biraanan si ga'a. Biraanan si ga'a jedha hafuurri Waaqayyoo. Raalaa boorraati kaamaana nama. Biraanan si ga'a naan jedha hafuurri Waaqayyoo. Kan si dhibu gammachuu hammana hin jedhamne hafuura gammachuu tokkoon guutamtaate. Hafuuruma gammachuu. Hafuura gammachuu laataasoo kaaparaasiya. Hafuuruma gammachuu jireenya kee irratti gadhiisa hafuurri Waaqayyoo. Haleluuyaa. Simboo kolfeena kooti olfeenisa. Faagoodhaan waamee jaalallisa. Al takka mana saatee natti hin banne. Qaawwaa koo mudaa koo deemneen argine. Ittiin irraate galannisa. Ittiin irraate galannisa. Yoomuu maqaa isaa nan eebbisa. Ittiin irraate galannisa. Ittiin irraate galannisa. Yoomuu maqaa isaa nan eebbisa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jiruuf jireenyi keessan amma yeroo kana kaasee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin birmaduu haa ba'u. Amma fayyaa jiruuf jireenyi keessan hiikamaa haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiikamaa haa ta'u. Gammachuun jireenyi keessan haa guutu. Eebbaan jireenyi keessan haa guutu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa guutu. Manni keessan haa guutu. Jiruuf jireenyi keessan haa guutu. Fayyaan keessan guutuu haa ta'u. Jireenyi keessan guutuu haa ta'u. Haleluuyaa. Isa sirratti ka'e sanarratti Waaqayyo hin ka'a. Mata duree jedhuuni sagalee Waaqayyo gabaabatti waliin dhageenya turre. Ergaadhuma laphee korra turetu waan akkasiidha. Hunduma keessa Waaqayyo haa eebbisu. Tabaarakulleen ወዳችኋለሁ. Yoo Waaqayyo jedhe xinnoo yeroo muraasaaf asirraa badeen ture. እግዚአብሔር ካለ እንገናኛለን። ሰሞኑ በጣም እንገናኛለን። iddoo kana baay'ee wal argina yoo Waaqayyo jedhe. Sagantaan keenya Zoomis yoo haalli keenya mijataa ta'e facaasaarraa ka'ee amma qidaameetti ni karaa Zoomirra jiru jechuudha. Waan itti fufuuf akkasuma namoonni Waaqayyoollee hojii kan nu gargaaran waan jiraniif isaan wajjin turreellee isin tajaajiluun keenya waan dhabneef Waaqayyo nu gargaara. Eebbifamaanis hamma hin danda'etti laayivii asirraan galee nan tajaajila. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Yeroo biraas walitti deebina jechuudha. Ulfaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Saatiin kun illee egaa saatii baay'ee halkanii gara bariite amma nu bira. Sinaa eebbisuu. Wal hordofnaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Baay'een sin jaalladha. Hundumti keessan naaf jiraadhaa. Ulfaadhaa. Waddaachuu yeroo gaarii qabaadhaan siniin jedhaa. Hojii gaarii warri sin duraa immoo hojii ta'e immoo hojii gaariin isiniin jedhaa.
yeroo gaariin isiniif hawwaa. Hundumti keessan naa ulfaadhaa. Jiraadhaa jechuun barbaada. Obboloota koo biyya kamiyyuu jirtanii sagantaa kana hordofaa kan jirtan Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa. Isinan jaalladha.